Akka waan na nyaachisuuf akka waan ofiin deeme akka waan ofiin jiru gowwaan natti haaro بسم qulbii الله keessannaa الرحمن banaa الرحيم waan fedhe السلام عليكم namaa ورحمة الله وبركاته waaroo كبجمتوتا في olii دعوتوتا ganna هردفتوتا ooftani waan ساعتي naan كم jettan جرتو نقا فيا كيسن بدادين laaloo ملكاني abbaa بكجر ثمرات سبرا جراتي جيتشا إيغا رانتانا نياتا كبدي دفي جرا جيتشودا سنرا تري جرا نياتا غدو هنديفني ياو غزي مني بروسا manni barumsaa hin jirre kana namuu mana keessa jira waan ta'aniif haalli viidiyoo itti waraabu naaf hin mijoofne jechuudha. Akkuma beekame kan mana namaa keessatti viidiyoo waraabu namatti tolu. Kanaaf jechuudha egaa asitti kan inni qopheeffadhe. Hayyee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya azaaniitu nu biraa jira. Azaanii fi maayikii qabadhe jechuudha. Egaa kanaaf hanga jalqabarraa hanga xumuraatti na faana turaa isiniin jedha. Amma shunkurtii dabbasuudhaaf deema jechuudha. Nyaanni anarra hojjechuu deemu biriyaaniidha jechuudha. Biriyaanii bifa itti hojjetaa jiruun kanaan durallee hojjedheen ture. Har'allee hojjechuuf jechuudha. Egaa jalqabarraa hanga xumuraatti viidiyoo kana yoo daawwattan walirra waa baranna jechuudha isiniin jedha. Egaa asittiin shunkurtii dabbasaa jira. Isiniin jedha buleeyyantiyaa hundi keessan iyyuu nagaaf rahmanni bakka jirtan maratti isin biraa jiraate jecha hunoo lukkuu bifa kanaan asitti dabbasaa jira jechuudha. Lukkuu asitti kurkumaa fi filfila aswadii soqitta xiqqoo isii keessa buuse akkasitti amma zayitii keessatti dabbasaa jira jechuudha. Egaa qophiirra jira jechuudha hanga xumuraatti irra hin jirru. Egaa huno asitti kan na barbaachisan shunkurtii dhedheeraa muradhe kun immoo kophaa isaa kan dabbasuu deemu. Shunkurtiin kophaa kun immoo boodarraa gartan jechuudha. Kanaan durallee viidiyoo isaa waraabeen ture haaraa miti. Yaa waan biriyaaniin barbaadu hundumaa of biratti qabee jira jechuudha. Kunilleen fasooliyaa yookaan ataraa bas ashagamee dhufa fireeshii isaatti ashagamee dhufa jechuudha. Asitti maatimaa fi kaarotii qopheessee jira jechuudha. Ana biratti lukkuun akkatti xabbaafame jechuudha. Kan biriyaanii nama biraa akkatti hojjetan hin beeku. Kan durallee hojjedheen ture biriyaanii akka biraatitti jechuudha. Akka zayitii kanatti illee kan nama hojjedhu kanatu caala. Kan zayitatti xabbaafametu caala lukkuun jechuudha. Kan shunkurtii wajjin xabbaafamerra kophaa isaa dursitee shunkurtiitti kophaa isaa zayitiitti xabbastee kaatee eegasii immoo timaatimaa fi shunkurtii kana waliin sugoo hunoo amma walitti gadi naqee jira hunda isaatu jechuudha. Haa bilchaatu shunkurtii itti gadi naqee jira jechuudha. Wayitiin diimatee qimamaa fi qimamii itti naqee saalsaa itti godhee sugoo godha jechuudha. Bakka walumaa galatti sugoo godha. Sugoo san keessa lukkuu kana kaa'a jechuudha keessee. Amma xumuramee jira lukkuun kiyya bifa kanaan bilchaatee jira. Kun sugoon kareefullee akkatti bifa kanaan qophaa'ee jira. Diimatee jira. Qimamaaf qimamitti tolee jira. Kun immoo kuzubiraa jennaani kan zaraadha. Inni kunillee hafuura orkeessa waan ta'eef isallee irraa dhabuun gaarii miti. Amma guutuutti fuudhetiin lukkichaa dabbafamee bilchaatee sugoo kanatti naqa jechuudha. Egaa akka mi'aawuu isiniin jedha harka wajji nyaatan biriyaanii ajaa'iba mi'ooftuu bareedduun hojjechaa jira jechuudha. Yaa baay'ee namatti tola. Hayyee akkam gootanitti fakkaatee amma fuutaniitti zayitii jalaa qallalchaa keessa keetti jechuudha. Oowwama sanii
bakka ani waan xiqqishoo taateef akkana godhe jechuudha. Akkuma haalatti namicha itti hojjetaa jira jechuudha. Nan dhibu jechuudha. Maaliif waan muraasa xiqqishoo isii hojjedha waan ta'eef waan hedduu tahee nan dhibu. Amma tokko isaatiin achi guuraa jira jechuudha. Sugoo keessatti sugoon danfaa jirti. Waayyoo akka mi'aawu akka ajaa'ibaa mi'aawa sugoon kuni. Egaa ruuzillee kophaatti bilcheeffadha. Sugoo kana egaa akkatti waliin dha'ee itti gadi qadaadii booda bakka amma xumuree jira. Itti waliin dha'eetumaan itti garagaggalcheetumaan eegasiitti qadaada jechuudha. Akka mi'aawu foon bichaan kun jechuudha. Keessaa foon akka ajaa'ibaa mi'aa jechuudha. Sababni isaa maaliif jira hafuura foolee qabdi lukkuun tun jechuudha. Foolee isaa zayitiin xabbasne balleessee jira. Biriyaanii bifa bareedan hojjedhee jira jechuudha. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya hunda keessaniifuu inni tajaajila yaadunu shunkurticha kan achitti isinitti agarsiisaa ture. Amma lukkuu keessa yaasee jira zayiticha. Humata akka rakkoon qabu asumatti xabbasa jechuudha. Kanuma zayitii lukkuu keessa yaasettiin xabbasa jechuudha. Rakkoo takka hin qabu. Maaliif dura zayitiin nadiifa waan ta'eef amma hanga inni magaala ta'u shunkurtiin kun akkanumatti kaa'aa jechuudha. Shunkurtiin kun maaliif na fayyada beektu boodarra gubbaa biriyaanii bilchaatee xumuramee ka'e gubbaa isaatirra firfirsa jechuudha. Ergaasiin kana qopheeffadhe booda ruuzii kiyyallee irra kaayadhaa ni bilcheessa. Inni mootuu bunni tahee baha jechuudha. Ni diimataa. Bunni taatee baatii akkanumatti itti waliin dha'a jechuudha. Shunkurtii dhedheeraa maaliif murtee jechuun keessan oolamu akka malee mi'oofti shunkurtiin kun. Amma soogidda itti godhee daakuu itti godhee amma hundumaa geessee jira. Amma taraan rooziiti. Ruuzitti hunoo kana nadha jechuudha. Boqqolloo qabaa, kaarotii qabaa, ataraa qabaa. Ataraa beekennaan namni jiraa nyaatu beeka. Fasooliyaa jedhama. Fasooliyaa kana itti naqa jechuudha. Kunoo amma ruuziin kiyyaa fi kunillee wal fudhataa jiran jechuudha. Kunoo sugoon bilchaatee lafa kaa'ee jira. Asitti mootuu misirri kun adda, misira kaan irraa adda. Misirri kun akka shiimootti bareedaadha. Isa kanallee kophatti waan bilcheesseef booddirraa hundi isaaniitiin waliin gaha jechuudha. Maaliif biraanii aadaa sallee itti godhama jechuudha. Warri hin beekne asumaan bara. Kunillee kana biriyaaniiti jechuudha. Biriyaanii jechuun bifa kanaan hojjetama. Amma ruuziin kun baay'ee bilcheessuu hin qabnu. Ruuziin kun baay'ee bilchaatuu hin qabu. Kanaaf daqiiqaa 10f erga bilchaatee xiqqoo si jajjaba haa ta'u kana barbaachisaadha. Hayyaa amma keessaa naqee jira. Ruuzii amma bishaan keessaa naqee jira. Distii kophaa irra kaa'ee jira. Kunoo amma mootuu ruuzii jalaafa. Akkuma beekame ruuzii jalaafa achi boodan harki tokkicha wanni ani hojjetaa ni jiru isiniin jedha. Harka tokkichaan hojjetaa jira dhiifama irraa ta'a obboleeta kiyyaa. Maaliif namni kaameeraadhaa qabu jiru kaameeraa fi kiyyaa qabadde itti hojjetaa jira waan ta'eef rakkoon qabu. Akka cabanitti okkolanii jette kaa Oromoon bishaan xiqqishoosi bishaan ruuzii kana xiqqoosi distii jalatti godhachuu qabna. Sababni isaa maaliif hin cincawaa hin ajaa waan ta'eef jalaan ibidda jira waan ta'eef hono. Kanaaf amma mootuu lukkicha fidee itti gadi naqa jechuudha. Lukkicha achi buqqisee jira. Harki tokkichi waan naaf hin mijanneef kaameeraa lafa kaa'eetti naquun oolu bakka itti sirreessachuun oolu jechuudha. Kanaaf harka tokkichaan hojjenna. Hojiidha. Kunis hojiidha. Sunis hojiidha. Viidiyooleen hojiidha. Naafi kunis hojii kiyya. Lameenuu akka cabanitti okkolanii jette Oromoon. Ammoo misiricha bilcheesse gubbaa isaatirra firfirsine. Isiniin jenna daawwattootaa fi kabajamtoota keenyaa amma mootuu taraan qaaluu itti qadaaduu bira dhufnee jirra. Ammallee gubbaa isaa kanarra
maqaa isaaniin himtu maalinni iloloo kana amma basal shunkurtiin kabunni ta'e kan reefu akka jirru suni amma hunu akkatti gubbaa kanarra bubbuufama amma itti gadi qadaadama amma sirritti cuqqaalaa daqiiqaa 10 jechuudha. Nagaan naa turaa bye bye.